Itti yaanne. Qophiin kun torbanitti guyyaa tokko sa'aatii kanarraa jalqabee kan darbudha. Qophii kanaan aadaa fi afaan, duudhaa fi aartii, walumaa galatti jiruu fi jireenya guyyuu hawaasaa, maanguddootaa fi hayyoota keenya afeeruun waan keenya warra keenyaan isin bashannansiisaa kan barsiisan isiniif qoodna. Itti yaanne. Abbaa carraa amanamaa halkanii fi guyyaa gareedhaan hojjechuu fi waliin guddachuutti kan amanu sadarkaa biyyaa qofa utuu hin taane sadarkaa addunyaatti hojjechuun mul'ata isaa kan ta'e Qananii Abbaa Carraa koottaatii badhaafamaa isiniin jedha. Qananii Abbaa Carraa baalchaa yookiin ispoonsara keenya kabajaa itti yaannee guyyaa irraati. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, nageenyi keenya kabajaaf jaalala bakka isin jirtan maratti isin haa qaqqabu jechaa kun qophii itti yaanneeti. Egaan dhaggeeffattoota keenya qophiin itti yaannee torbaniin qophiilee bashannansiisoo fi barsiisoo ta'an jennee yaannu kan isiniif dhiyeessudha. Egaan akkuma beekamu har'as gaaffii hirmaachisaa isiniif qabannee dhiyaanneerraa irratti hirmaadhaa badhaafamaa abbaa carraa ta'an affeerraa keenya. Egaan gaaffiin hirmaachisaan keenya akka sirna gadaatti gogeessi gadaa tokko waggaa meeqatti deebi'ee baalli yookaan aangoo fudhata. Egaan dhaggeeffattoota keenya gaaffii hirmaachisaa keenya kana toora bilbilaa 9 8 79 93 irratti hi'aa dursuun deebii sirrii nuuf ergaa. Dhaggeeffattoota keenya isin keessummeessuun isin faana kanan turu ani Daraartuu Alamaayyooti. Qophii keenya har'aa wajjin turtii gaarii. Harka fuune ashamaa nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota raadiyoo hawaasa xiyyeeffataa 95.6 torbee dabre qophii keenya itti yaanne keessatti sagantaa qubee koo jedhuu fi haala sirna barreeffamaa isin biraan gahaa turuun keenya ni yaadatama. Har'as qophii keenya xumuraatiin walitti deebinee jirra. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Gallacha tokkummaa hundee bilisummaa maragaa. Afaan Oromoo Dagam Afaan Oromoo. Egaan walitti deebinee jirra. Keessumoonni keenya torbee dabree nu faana turan har'as qophii keenya irratti beekumsaa fi muuxannoo isaanii nuuf qooduuf nu gidduutti argamu. Galatooma gaafii kiyya gara xumuraatti fidaan jira. Dogoggora barreeffamaa keessumaa Afaan Oromoo irratti mul'achaa jiruuf furmaatni maali jettu? Furmaanni maal ta'uu malaa seeruu fi furmaanni isaaf immoo akkasuma qaama garaagaraa barbaada. Battaa fi qaama garaagaraa yookaan immoo hirmaannaa qaama garaagaraa barbaada. Bifa kanaan itti fufnaan bu'aansaa hin tolu waan ta'eef. Kanaaf seerri barreeffamaa Afaan Oromoo haala kanarra jira. Yommuu akkas jennu garuu gaa ta'u seera barreeffamaa afaan kanaa eeganii bifa namatti toluun dhaamsa sirrii dabarsuun ergaa sirrii dabarsuu danda'uun namoonni barreessan immoo kumaaf kitiraati jiru namoota tokkoof lama miti. Akkuma dogoggorri jiru namoonni seera isaa eeganii caasaa isaa eeganii itti fayyadamaa oolanis immoo ni jiru. Kanaaf sadarkaan barreeffama Afaan Oromoo irra jiru yeroo ammaa seera barreeffamaa ilaalchisee akkuma yaaddoon jiru ciminnis immoo ni jira jechuun barbaada. Galatoon guutaa. Eenyurraa maal ta'e gamaa irratti yaada gaaffii bareedaadha. Yaada namoonni hedduun yeroo baay'ee kaasanii dogoggorri barreeffamaa yoo uumamu, dogoggorri haasaa yoo uumamu hanqubaatti qabamu barsiisota Afaan Oromooti. Dhimmichi garuu dhimma barsiisaa Afaan Oromoo miti. Dhimma uummata Oromooti. Fakkeenyaaf sadarkaa barnoota gajjallaan inni olaalle barsiisaa Afaan Oromoo qofa miti Afaan Oromoo barsiisuu danda'u. Barsiisaan herregaa yeroo herrega barsiisu barataan sun lakkoofsa sana duwwaa barreessuutu hin taane jecha waan herregaa ibsu sun akkaataa barbaadameen barreesseera kan jedhu ilaaluu qaba.
Yoo sanan barreessine achitti barsiisaa afaaniitti itti gaafatama inni barsiisaa herregaatti itti gaafatama. Inni kan saayinsiis akkuma kanaatti. Inni kan ogaartiis akkuma kana kan aadaa kan safuu kan gadamaan hundumtu gahee qabu jechaadha. Kanaaf kan abaduu qofa jennee yookaan kan barsiisota afaanii qofadhan jennu nama kamiyyuu nama afaanichi ilaallatu hunda ilaallata waan ta'eef namni kamiyyuu dogoggora uumamu kanarratti xiyyeeffatee hojjechuu qabaa yaada jedhuun kaasa malee kan nam tokko miti yaada jedhuun qabaan. Tole galatoomi dogoggora kana hambisuu fi furmaanni inni jalqabaa ogeessa afaaniis haa ta'u barsiisaa kan biraas haa ta'u akkasumas barataa haa ta'u maatii barataa haa ta'u namni afaan kanaan dubbatu namni afaan kanaan barreessee ergaa dabarfatu xiyyeeffannaa kennuu danda'u qaba jechuudha. Fakkeenyaaf barataan sadarkaa baratutti afaan kanaaf xiyyeeffannaa yoo kenne barsiisaan sadarkaa barsiisutti afaan kanaaf xiyyeeffannaa yoo kenne akkasumas immoo akkuma silaa sii kaasee ogeessonni ICTs haa ta'u ogeessonni biroon kanneen ogeessota afaanii kana yookaan hayyoota afaanii kana wajjin quba wal qabaataa yoo deeman sadarkaa dhaabbilee barnootaa adda addaatti illee tarii barsiisonni afaan Oromoo barsiisan sadarkaa filannoo barsiisotaa keessatti xiyyeeffannaan itti kenname jalqaba barsiisaa dhumti sun sadarkaa yuunivarsiitiif sadarkaa kolleejjii jiru sanarratti ga'umsa olaanaadhaan yoo ba'e akkaataan filannoo barsiisotaallee xiyyeeffannoo keessa yoo gale kan afaan Oromoo jechuudha. Akkasumas barjaaleen garaagaraa yeroo barreeffaman osoo barreeffamee gara maxxanfamuutti yookaan kaa'amuutti hin deemin dura ogeessi afaanii yoo ilaale walumaa galatti sadarkaa irra jirutti namni dhimma afaanii kanarratti quba wal qabaachaa yoo deeme sooshaal miidiyaalee garaagaraa irratti osoo barreessee ofii hin maxxansin yookaan hin fe'in dura wanti hin barreesse kun sirrii moo sirrii miti kan jedhu xiyyeeffannoo yoo itti kenne hanga ta'e Oromoo qaba. Egaa dogoggorri kun qubeessuu qofa utuu hin taane sirna tuqaalee keessatti illee baay'ee yeroo itti mul'atu ni jira. Sirni tuqaalee kun mataansaa eessatti galuu qaba yoom fayyadamna amma bakka tokko tokkotti bakkuma itti hudhaa fi qoodduu addaan baasuu hin dandeenyetu jira jechuudha. Kanaafuu sirni tuqaalee kunillee eessatti fayyada kitaaboleen dhimma kana wajjin wal qabatanii barreeffaman baay'een jiru kitaabota garaagaraa sana dubbisuudhaan akkasumas hayyoota adda addaa gaafachuudhaan waliin taane yoo hojjenne dogoggora kana ni hambisnaa yaada jedhuun qaba. Tolee ulfaadhaa egaa yaada nuuf kennitanii fi guddaa isin galateeffanna garuu dhumarratti dhaamsa yoo qabaattan xumurarratti. Tolee galatoomee dhaamsi ani qabu dhimmi afaanii kuni dhimma nama tokko qofa miti. Dhimma dubbattoota afaanichaa hunda ilaallata. Dubbataan afaanichaa dhimmi kun na ilaallata jedhee sadarkaa irra jiru hundatti xiyyeeffannoodhaan dogoggora kana hambisuuf hojjechuu qaba. Kanaafuu dhaamsi qabu waliin taanee dogoggora mul'atu kana sirreessaa, wal sirreessaa, wal gorfachaa sadarkaalee adda addaa irratti immoo walitti dhufnee hojjechaa xiyyeeffannaa immoo afaan kanaaf kennaa yoo deemne afaan kun kana caalaatti sadarkaa barbaadamurra ni ga'a dhaamsa jedhuun qaba. Walumaa galatti waliin taanee afaan keenya kana sadarkaa itti aanutti aceesifnu xiyyeeffannaa itti kenninu yaada jedhuun qaba galatoomii. Galata tokkummaa hundee bilisummaa managa afaan Oromoo afaan Oromoo. Tolee galatoomaa eegaan keessummoonni koo barsiisota afaan Oromoo Dr. Magarsaa Dhiinsaa Yuunivarsiitii
Wallaggaa irraa Dr. Tedros Addunyaa Yuunivarsiitii Mattuu irraa akkasumas barsiisaa Waaqtolaa Moosisaa mana barumsa hawaasa xiyyeeffataa Yuunivarsiitii Mattuu irraa yeroo keessan hawaasa barsiisuuf aarsaa taasiftanii waliin turuu keessaniif guddaa isin galateeffanna. Gallacha tokkummaa hundee bilisummaa maragaa afaan Oromoo dagam afaan Oromoo. Tole gaan dhaggeeffattoota keenya qophii keenya qubee koo jedhurraa waan hedduu akka hubattan abdii qabna. Egaa afaan ibsituu saba tokkoo keessaa kan hangafaati. Akkuma yeroo afaaniin dubbannu tartiiba jechoota himoota eegaa fi hafuura fudhachaa seerota dubbii eegaa dubbannu yommuu barreessinus seera barreeffamaa eeguu qabna. Yeroo ammaa kana afaanonni hedduun karaalee miidiyaalee hawaasaa yookaan marsariitii afaanotaa bebbeekamoo addunyaa kanatti hiikamaa jiru. Haa ta'u malee afaan Oromoo akka afaanota biroo seera afaan Oromoo eegee hiikamaa hin jiru. Kun immoo rakkoo seera barreeffamaa afaan Oromoo eeganii barreessuu dhabuu fi dogoggora hiika jechootaan wal qabatu kana hunduu furuuf dhaabbileen barnoota kamiyyuu barnoota oolmaa daa'immanii irraa hanga dhaabbilee barnoota olaanoo irratti hojjechuu fi hawaasni afaan koo na ilaallata kan jedhu hunduu irratti hojjechuun barbaachisaadha. Kana malees miidiyaalee hawaasaa fi bakkeewwan birootti dogoggorri yommuu uumaman wal arrabsuu fi wal qeequu qofa otoo hin taane dogoggora jiru sirreessuu yaaluu fi tarkaanfiiwwan barbaachisoo gama mootummaatiin fudhachuun barbaachisaadha jechuun dhaamsa qophii keenyaati. Amma yoonaatti yaadaan waan nu faana turtaniif galatoomaa. Qophicha kan qopheesse Guutaa Dirbaabaa kan seenesse ammoo ani Maadii Abbaa Tamaamii. Torbee itti aanu qophii biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan nuuf tura. Horaa bula. Afaan Oromoo afaan Oromoo gurratti mi'aawa yaa'an sagalee cirrachi bishaanii baay'inni jedhee gurratti mi'aawa yaa'an sagalee cirrachi bishaanii baay'inni jedhee darra fedhammaksa wayidu walaloof lakkaawwamee dhumu hibboof makmaksite darra fedhammaksa wayidu walaloof lakkaawwamee dhumu hibboof makmaksite jannatan keenya eega seena keenya kallacha tokkummaa hundee bilisummaa afaan Oromoo ammas afaan Oromoo afaan Oromoo
Walitti deebinee jirra dhaggeeffattoota keenya ammallee nu faana turtii taasisaa jirtu jennee abdii qabna. Egaan gaaffii hirmaachisaa keenya irra deebi'ee isin yaadachiisa. Akka sirna gadaatti gogeessi gadaa tokko waggaa meeqatti deebi'ee aangoo fudhata yookiin baallii fudhata? Lakkoofsa bilbilaa keenya Duwwaa 9 Duwwaa 8 79 93 65 irratti hi'aa dursuun nuuf ergaa isiniin jenna. Maarree egaan dhaggeeffattoota keenya amma immoo dhaamsa keessan dhaggeeffannee walitti deebina. Tole, maqaan koo Gammachiis Fayyeeraan jedhama. Barsiisaa Yuunivarsiitii Mattuuti. Galatoomaa jecha baacoo tokko ni qaba. Yeroo ta'eeti maraatuu lamatu ture. Yaa maraatuun jedhamu namoota qalbii dhaban illee jedhama. Inni tokko erga maraate tureera. Inni tokko immoo dhiyoodha jechuudha kan inni qalbii isaa dhabe. Guyyaa tokko akka carraa ta'e bokkaa cimaa cabbii humnaa olii qabu tokkotu rooba. Gaafa kana namoonni akka keenya fayyaa qaban kun jalaa dheessanii baqatanii mana jala dhaabatu. Namichi inni erga maraate ture kunis namootuma warra fayyaa kanaa jenne mana jala dhaabata jechuudha. Inni dhiyoo maraate sun garuu bokkaa kanaan homaatti fakkaatu gocha maraatuun gootu hin beektu. Lolaa kana dhiitaa wacaa sagalee isaa ol kaasee baala facaasaa deema. Achi namoonni warri fayyaa kun laalanii ilaa agartuu bu'aa sammuu wanta inni namaa godhu. Ayi jedhaniiti wal harkaa fuudhanii haasa'u turanii. Achi namichi inni erga maraate ture sun isaan keessa waan jiru dhaggeeffatee callisaa jedhe. Nuyyuu yeroo fireshummaa keenya akkuma kana turre maaltu isin dinqisiise jedhama. Kun immoo barattootaaf ta'a jechuudha yeroo baay'ee. Barattoota warra fireeshii yookaan haaraadhaa fi warra siinerii al takka yeroo barsiifnu sadarkaa yuunivarsiitiitti jechuudha. Warri kaan sa'aatii 2 ta'anii barachuu baraniiru. Warri kaan immoo daqiiqaa muraasaa haayiskuuliitti reefuu yuunivarsiitii dhufan ittiin barre jechuudha. Kanaafuu barsiisaan isaan barsiisu sun dur sa'aatii 2-3 taa'ee barachuu bareera. Nus akkasuma turre barattoota isaatti hima jechuudha. Gaafa kana barattoonni isaa jabaataniiti akka inni barumsa isaa kana fudhatuuf maladha jechuudha barsiisaan kuni. Kanaadha galatooma. Dhaggeeffattoota keenya dhaamsa keessan dhaggeeffannee walitti deebinee jirra. Maarree qophiin keenya har'a kana fakkaata. Qophii keenya xumuruun dura gaaffii keenya hirmaachisaa isinitti himnee badhaafamtoota keenyaaf badhaasa kan qopheessinu ta'a. Gaaffiin hirmaachisaan keenya akka sirna gadaatti gogeessi gadaa tokko waggaa meeqatti deebi'ee baallii yookaan aangoo fudhata kan jedhuuf deebiin isaa waggaa 40ttidha. Qophicha kan qopheesse Guutaa Dirbabaati. Keessummeessuun isin faana kanan ture ani Daraartuu Alamaayyooti. Torban qophii biroon hanga walitti deebinutti horaa bulaa. Ya daraja lala warta male sedatun jiratani kota shakena ga fagatini kota shakena ga fagatini kota damina ga fagatini kota shakena ga fagatini kota damina ga fagatini ya bilikise akamucha daima ya wajage akabulele mana echisi male la fa ilalu dide ati takiti bidela mahuba ati takiti bidela mahuba ati takiti bidela mahuba ati takiti bidela mahuba ati takiti bidela mahuba
jaaladha kullee kiyyaa akka haadha kootti kullee kiyyaa silattuu jaalalli kullee kiyyaa gowwa nama gooti mala naamali mali mala naamali mala naamali mari gara kee dhufe mala naamali mali mala naamali mala naamali maloo si duraa dhufe mala naamali mali mala naamali mala naamali mari gara kee dhufe mala naamali mali mala naamali mala naamali maloo si duraa dhufe. Jadir keke kaba mena gammachiisi adara jaalala waltaan malee sidattuun jiraatani guddaa shakkee nagaan fagaatini guddaa shakkee nagaan fagaatini guddaa dammee nagaan fagaatini guddaa shakkee nagaan fagaatini guddaa dammee nagaan fagaatini yaa bilikkisee akka mucaa daa'ima yaa wajja giree akka buleelee mana ejjisi malee lafa ilaaluu didde ati takiti miti lama humamte 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 ati takiti miti lama humamte. Kulle kiyyaa ka waliin jiranna kulle kiyyaa man takkatti galla kulle kiyyaa nutu gaa jaalala kulle kiyyaa man irratti jaarra kulle kiyyaa man isin jaaladha kulle kiyyaa akka lubbuu kootti kulle kiyyaa nan bara nan beeku